Har'a gaaffii isinii fayyadu tokko isinii qabadhee dhiyaateera. Innis aappiin kun barreeffamni tokko yoo waan tokko irra jiraate kitaaba wayirraa ganaa achirraa ilaallee asirratti barreessuun hin gaafatu jechuudha. Yoo barreessanii tekstii nama erguu barbaadan aappii kanaan suuraa kaastuu yeroo sana gara tekstiitti nu jijjiira. Akkasumas asirraa yoo waa kana iskiriinshuutii goone ganaa tokko irraa ilaallee barreessuun hin gaafatu. Aappii kana jala seensisnaa isaan boodan iyyuu gara barreeffamaatti nu jijjiira jechuudha. Aappichis pileestoorii irra seenuudhaan tekstii iskaaner jettanii sarchi gootisa kanadha jechuudha. Amma seenaa aappii sana keessas kuno akkasumadha yeroo sana yookiis kuno kallattii manasi mallattoo footoo kanatti buutu kan imeejjitti jechuudha. Isaan booda beessa akkasii yeroo nutti fidu eksi goona. Isaan booda hin filannaa jechuudha waan barbaade. Asii fakkeenyaaf tokko filanneen jira. Isaan booda kirooppii goona waan barbaanne sanarraa kunna jechuudha. Amma wanni akka inni iskaaner nu godha akka inni gara barreeffamaatti nu jijjiiru barbaanne. Kuno manaan barbaade kuno kirooppii sirrii kudhattiin buuna. Isaan booda iskaan lafa kanatti yeroo buunu beessa kana qofa si'a tokkoof nutti fida. Isaan booda kuno akka kanatti nu jijjiira jechuudha. Aappiin kun intarneetii malee kan inni hojjetu. Kuno isaan booda barreeffama barbaanne kana koppii gochuudhaan yeroo sana lafa barbaanne itti feesti goonaan jira. Aappii kanatti fayyadama.